Hashamaar kafuuni kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwusii akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa maddee bakkuma jirtanitti isinaa qaqqabu jennaa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwusii qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hagadhuma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayik sheer gochuu sin dagatinaadha. Baardaaritti loltoonni mootummaa fi hidhattoonni fannoo meeshaalee gurguddoodhaan wal lolaa jiran. Magaalaa guddoo naannoo Amaaraa kan taate Baardaarii fi naannoo isheetti hidhattoota fannoo fi loltoota mootummaa gidduutti lolli meeshaa gurguddoodhaan eegalee jiraachuu jiraattoonni himan. Humni fannoodhaa magaalatti seenee akka jiru kan beeksise ammoo miidiyaaleen fannootti hidhata qabaniis fannoon magaalatti dhuunfachuudhaaf meeshaalee gurguddoodhaan humnoota mootummaa wajjin magaalaa keessa galee lolicha gaggeessaa jiraachuus himanii jiru. Jiraattonni magaalatti BBCtti dubbatan ammoo lolli kun jimmata har'aan tanaa ganama meeshaalee gurguddoodhaan magaalaa keessatti dhukaasni eegaluus himanii jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa ammoo yeroonii fi fannoo magaalatti dhuunfachuudhaaf lola gaggeessaatiin jira jechuun beeksise kanatti ibsa baaseen magaalaa Baardaarii fi naannoo isheetti hidhattoota lootee seentoota ittiin jedhu ammoo mana manatti humna fannoo adamsee qulqulleessaatis akka ture beeksisee jira. Oduun hidhattoonni magaalaa Baardaar seenan jedhu propagaandaadha kan jedhe ibsi kominikeeshinii naannichaatiin beekuun dabaluudhaanis amma magaalaa Baardaarii fi naannoo ishee guutumattuu garee finxaaleeyyii kanarraa qulqulleessinee jirra jedha. Kutaalee naannoo Amaaraa adda addaa keessatti ji'ootaaf hidhattoonni fannoo mootummaa federaalaa walitti bu'aa akka turan gabaasuun keenyas ni yaadatama. Lolli kun darbee magaalota gurguddoo akka Gondar ummanni hedduun keessa jiraatu keessatti gaggeeffamaa kan ture ta'us teessoo mootummaa naannichaa kan taate Baardaaritti lolli gaggeeffamuun haga ammaatti hin dhagahamne ture. Ammaan tana ammoo diirama kana fannoon magaalattii to'achuudhaaf lola guddaa humnoota mootummaatii waliin meeshaalee gurguddoodhaan gaggeessaa jiraachuu yoo beeksisu, mootummaan naannichaa ammoo ibsa baaseenis magaalaa Baardaaritti wanni adeemaa jira jedhame hundi soba. Lola gaggeessaa kan jiru humna keenya kan mootummaa federaalaati jedhus ammoo lolli achi keessatti gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonni ijaan arganis BBCtti himanii jiru. Akka jiraattonni ijaanitti ammoo dhaabbileen daldalaa, manneen hojii fi barnootaa magaalaa Baardaar cufamanii jiru sababbii lola meeshaalee gurguddootiin gaggeeffamaa jiru. Akkasuma daandii gubbaas ammoo sochiin idileedhaatis addaan citee jira kan jedhan miidiyaalee fi rogeeyyiin hidhattoota fannoo waliin hidhata qaban jedhu ammoo BBC'n magaalatti fannoon galuu gabaasan garuu ammoo nuti addaan hin baafanne jechuudhaan BBC'n odeessa kanaas akka mirkaneeffatiin kan gabaase. Kominikeeshiniin naannoo Amaaraa ibsa jimmata ganama har'aan tanaa baase kanaan ammoo kutaalee adda addaatti hidhattoonni haleellaa bananii jiru kan jedhu dhugaarraa kan fagaateedha jechuudhaan hidhattoonni lubbuu ofii baraaruudhaafis ammoo of dhaqsaa jirus jedhee jira. Dhuma torbee darbeerraa kaasee kutaalee naannichaa garaagaraa keessatti walitti bu'insi mootummaa fi hidhattoota fannoo jidduutti deddeebi'es ammoo eegaluu guyyootaan dura jiraattonni BBC'n Amaariffaan dubbises ammoo kan mirkaneessaniif Mar'aawii, Kibba Caacaa fi akkasuma Kasalaa, Dagaadaa Mootii akkasuma ammoo gama biraatiin Aanaa Gamzaa, gandoota Shawaa Roobii fi naannoolee Laallibalaa keessatti walitti bu'insi jiraachuu maddeen BBC'tti kan himan. Lolichinis meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa akka jiruu fi humni qilleensa Itoophiyaatis haleellaa diroonii gaggeessaa turuus himanii jiru. Daandiin Dabra Birhaan irraa ammoo Dasee geessu sanbata gurraandhala gaafa 24 bara 2024 irraa kaasee yeroo hin murteefneef cufamuu komaandii poostiin Shawaa Kaabaa beeksisee kan ture. Naannoo Amaaraa keessatti mootummaa fi hidhattoonni fannoo walitti bu'u ammoo kan eegalee caasaan humna addaa naannoolee akka diigamu murtee bara
bara darbee mootummaa federaalaatiin dabarfame wal qabateeti. Ergasii ammoo murtee kana booda hidhattoonni addatti maqaa fannoo jedhuun gurmaa'anii lola Tigraay irratti mootummaa cinaa hiriiruudhaan lolaa turanii fi Oromiyaa keessatti uummata ammoo akka baala mukaatti harcaasaa turan miseensota humna addaa waliin ta'uudhaan mootummaa irratti finciluu ammoo erga eegalanii ji'oota darban naannicha keessatti sochiin hidhattoota ballachaa dhufe ammoo yaaddeessaa wayitii ta'utti mootummaan federaalaa labsii yeroo muddamaa jalqaba ji'oota jaaf turu labsee torbaanota duraas ammoo labsiin kun yeroo dabalataaf ji'a afuriif akka itti fufu paarlaamaa federaalaatiin mirkanaa'uun ni yaadatama. Fannoo finxaaleessi Amaaraatii fi mootummaan Abiyyi Ahmad kokkee wal qabuu irratti argaman fannoo ammoo faarsuudhaan fannoon qaama mootummaati bakka mootummaan itti ergetti argama jechuudhaanis Oromiyaa dabalatee naannoo Tigraay fi bakkoota garagaraatti kan mootummaan ajajeen ammoo lolaa jiraachuus kan beeksise yoo barbaanne Jijjigatti ergina yoo barbaanne Affaritti ergina jechuudhaanis ammoo fannoon hattuu miti shiftaa miti jedhanii Abiyyi Ahmad ammoo faarsaa kan turanis waggaa lama as hoggaa ta'u har'aan tana ammoo yeroo waggaa tokkoof dhiyaachuu deemu kanatti ammoo fannuma sanii waliin mootummaan Abiyyi Ahmad deebuun kokkee wal qabuu irratti argama. Fannoon ammoo Baardaaritti lola meeshaalee gurguddoon gaggeessaa jiru magaalattii keessaa humna mootummaadha akka baalaatti harcaasuun baasaatiin jira jechuudhaanis beeksisee jira. Mootummaa Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n waggoota 5 darbaniif lolatti kan jiran obbo jireenyaan qaamni wal lolaa ture walitti dhufee harkaan wal hin tuqini malee ammoo taa'ee ijaan inuma wal waraana kan jedhan yeroonii fi marii Taanzaaniyaa san gubbatti qaamni lama wal dura taa'aa ture ajajoonni waraanaa gama lameenii kan mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoodha. Seeraatu jira qaama idil addunyaa walitti nu fideetu jira fi malee ammoo walitti dubbachuun ulfaataa ture kan jedhan sirnaa fi seeraatu jira waan ta'eef jecha mooteenyi waliin dubbanne jedhan osoo harkaan walitti hin bu'in biyyattiinis wabii ammoo waan nuuf kenniteef naamusaan gatteenyi waliin dubbachaa turre jedhan. Kana malees ammoo namuu kan garaa qabu garatti qabate wal dubbisaa turre wal sodaachaatuma wal bira taa'aa waan garaatii qabnu ammoo walitti dubbachaa turre kan jedhan osuma ammoo namatti hadhaa'u teenyee waliin dubbachaa turre wal ajjeesuu fi miidhaan dhaqqabaa ture ammoo hamaa waan ta'eef sanuma furuudhaafis ammoo wal argine waan ta'eef jecha ammoo teenyee mari'ataa turre kan jedhan obbo jireenyaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaa dirree waraanaatii akka itti bahee tures ammoo dubbatanii jiru. Mootummaa waliin takkumaatiyyuu wal amantaan jiraateetis hin beeku kan jedhan garuu qaama sadaffaa nu gidduu jiru waliin waan mallatteessan qabu ture kan jedhan. Kanaaf ammoo xiyyaara waldaa fannoo diimaatiin Jalmarroon dirree waraanaa keessaa bahe jedhan garuu marfamuunis turee jira kan jedhan Jalmarroon yeroonii fi dirree waraanaa keessaa bahutti mootummaan ammoo akka mallatteessetti loltuun mootummaa naannoo Jalmarroon turerraa yoo xiqqaatee kiiloomeetira 70 fagaachuu qaba ture garuu ammoo mootummaan Itoophiyaa isa singoone kan jedhan garuu kabaja waamicha kanaaf qabaniin deeggarsa qaama sadaffaatiin achii bahee dhufe jedhan Jalmarroon ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaa jalqaba waldaa qaxxaamura fannoo diimaatu helikoophteraan bakka turerraa fuudhee gara magaalaa Dambidolloo geesse. Magaaluma Dambidollootti ammoo xiyyaara galee deemee achirraa ammoo Kiiniyaa magaalaa Naayiroobii kan qaqqabe Kiiniyaa Naayiroobii irraa ammoo Taanzaaniyaatti imales jedhanii jiru. Jalmarroon rifeensa isaanii murachuu akka qaban ammoo gaafatamanis yeroonii fi walgeecha gubbatti hirmaatan didoon isaaniitis ammoo kan himame kuni miidhagina kooti ittiin boona lakkii mallattoo qabsoo keenyaati jechuudhaan didee akkuma sanitti ammoo maricha irrattis hirmaatee deebi'e jedhan obbo Jireenya.
jireenyaan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ammoo aangoo karaa qawwee argachuudhaaf hin yaadinaa kottaa filannoo irratti hirmaadhaatii aangoo qabadhaa jedhan. Maaliif ammoo karaa qawwee qabsooftu jechuudhaan BBC'n gaafii isaan gaafateef deebisaa yoo laatan obbo Jireenyaan aangoon kan ummataati isaan garuu aangoo isaanii afaan qawweetiin tikfatu kanaaf akka oboon meeshaa hiikkatu barbaadu. Gaafiin siyaasa ummata keenya Oromoodhaa ammoo waan deebii hin arganneef ummata kanaaf kan dhaabbatu waraana keenya woboo jennee waan amannuuf ammoo qawwee kaafne lafarraa nutis kan jedhan. Gaafiin siyaasaa jiru deebii dhabnaan qawwee kaafne ammoo hidhannee saba keenyaaf qabsaa'uu filanne kan jedhan. Sun osoo hin deebiin akkamiin qawwee lafa kaa'uun danda'ama? Gaafiin ummataa yoo haalaan deebi'e loltuun har'aan tana qawwee qabatee bosona jiru qaamuma nageenya ummata tiksu ta'uu danda'a. Kaan ammoo ummata isaatti deebi'uudhaan hojii ogummaa isaa hojjechuu danda'a ture garuu gaafii gaafateef deebii waan dhabeef hidhatee qabsaawaa jira kan jedhan. BBC'n ammoo gaafii jabduu obbo Jireenyaa gaafateen siifi jalmarroodhaaf aangoo akkamii isiniif dhiyeesse mootummaan aangoo hoggansa waraanaa poolisiiti ka biyyaati moo kami jechuun kan gaafate. Obbo Jireenyaanis ammoo deebisaa yoo laatan dhimma nageenya biyya keessaa irratti mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo woboo ilaallata. Dhimmoota siyaasaa kan keessatti ammoo kaanis hammatamuu qaba jennee aangoon nuuf dhuma addunyaa miti kan jenne nuti ammoo aangoon ummataaf tahuu qaba. Isaan ammoo aangoon dhuma waan hundaa ta'e itti mul'ate kan jedhan. Nuyi ammoo sirna walabaa fi haqaatis kan gaafanne jedhan. Achitti gaafii aangoo kufaa goonaan dallanan jechuudhaanis ammoo iccitii gaafas ture saaxilan. BBC'n ammoo osoo irraan dhaabin gaafii biraattis kan darbe dhumarratti marroon eessa ture kan jedhu kan gaafataman ammoo qaamuma bosonaa baaseetu biyyatti galchamoo qaama biraatu biyyatti deebise jechuudhaanis obbo Jireenyaa gaafatee jira. Obbo Jireenyaan ammoo mootummaan Itoophiyaa waadaa jalqaba gale keessaa ammoo kan cabse qaba jedhan. Marroofaa ammoo kan bosonaa baasee warra waldaa fannoo diimaatii faranjootaatu achi deemee fidee Ameerikaa Noorwee faa irraas namoonni deemanii fidan deebisuudhaafis itti gaafatama qabu ture. Mootummaan Itoophiyaa fannoo diimaa walii galtee mallatteessee ture. Garuu mootummaan waadaa cabsuudhaan deebisanii galchuus akka hin dandeenye nutti himanii turan kan jedhamu. Ameerikaa Noorwee dabalatee karoora addaa qabaachuu danda'u ta'ammoo amma karaa mataa keenyaatiin dirreerraa ba'anitti deebifnee jirra galchinee jirra hogganaa waraana bilisummaa Oromoo walii galaa jechuudhaan obbo Jireenyaan dubbatan. Garuu yeroo itti kana dubbannus qabna ammaaf kana waan jennee dubbannus hin qabnu kan jedhan ammoo dhimma kanarratti mootummaa waan ibses hin qabu. BBC marii marsaa sadaffaatiif abdii maaltu jira obbo Jireenyaa jedhanii ammoo kan gaafatan. Obbo Jireenyaa yoo deebisan akkaataan marsaa lammaffaan itti xumurame gaarii waan hin turreef ergasii osoonii fi waliin hin dubbatin turree jirra jedhan. Ammas rakkoo kana furuudhaaf yoo qophii ta'an nutis ammoo mari'achuuf qophiidha. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo woboo waliin ammas yeroo dhumaaf marii nagaa gaggeessuun rakkoo nageenya biyyattii keessaa furuudhaafis qophiidha. Aduu torbaan tokko hin geenye as ammoo nuqunnamanii jiru waa'ee dhuma marii kanaatiif garuu ammatti wanti qabatamaan irra geenyes hin jiru jechuudhaanis obbo Jireenyaan himanii jiru. Yeroonii fi ammoo wal waraansi woboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru hammaatee fi mariin marsaa lammaffaadhaaf Tanzaaniyaatti gaggeeffamee ture fashalaa'uusaa booda waraanicha hammaatee fi ammoo abdiin tures ammoo gufachuudhaan ajajaan waraanichaa biyyaa bahan biyyatti akka hin deebine mootummaan murteesses. Ajajaa waraanichaa mooratti deebifnee jirra ammaaf waan dubbannu hin qabnu. Hogganaa waraanichaa biyya galanii dirree waraanarraa waraana isaanii hogganaa jiran jechuudhaan obbo Jireenyaan walii galtee mootummaan mallatteessee ture ammoo dhaaba fannoo diimaatii waliin diiguudhaan akka alatti hafuuf ammoo shoora addaa taphataa turan. San hundumayyuu taphicha injifannee jirra jechuudhaan obbo Jireenyaanis hogganaa waraana isaanii biyyatti akkamiin akka deebi'an bifa kanaan ibsaniiru.